Hayyee har'ammoo mata dureen qabadhee ittiin isinitti deebi'ee waa'ee kulkuluu yookaan infekshinii saayinasii kan jedhu isa saayinisaayits jedhamu jechuudha. Infekshinii saayinasii. Saayinasii jechuun boolla yookaan kaaviitii lafee kan karaa naannawaa funyaanii keessatti argamanii fi yeroo hundumaa qilleensaan guutamanidha. Lafee funyaan jalattii fi sammuu fuulduratti argamu gidduutti kan argaman boolla kaaviitii adda addaa jiru. Isaan kunis saayinas jedhamu. Saayinasiin kun firoontaal saayinas, finooyid, itimooyid, magziilarii jedhamanii bakka afuritti qoodamu. Akkaataa bakka itti argama isaanii irratti jechuudha. Saayinasoonni kunneen akka mataan keenya nutti salphatuuf, akka qilleensa fudhannu jiidhuuf, qilleensa yeroo karaa funyaanii fudhannu akka inni jiidhuuf, xiqqoo ho'isuu fi akkasumas qilleensa sana calaluu dabarsuu gargaaru. Kana malees immoo yeroo dubbannu sagalee qulqulluu akka baasnuu fi akkasumas balaan adda addaa kan mataa keenya gara fuulduraan nutti dhufu akka kallattiin sammuu keenya biraan geenye ittisuuf kan gargaaranidha. Kulkuluu saayinasii yookaan infekshinii saayinasii jechuun yeroo saayinasiin asii olitti tuqne arfansaa jechuudha. Arfansaa keessaa tokkos lamas ta'uu danda'a, hundasaas ta'uu danda'a kun infekshinii godhate. Yeroo infekshinii godhatedha kan nuti kulkuluu saayinasii yookaan saayinisaayits jennu. Yeroo baay'ee daa'imman biratti baay'inaan haa mul'atu iyyuu malee nama umurii kamii irratti iyyuu mul'achuu danda'a yookaan hubuu danda'a. Akkasumas utaalloo yookaan allergii funyaanii hordofee nama qaba. Yookaan qufaa yookaan utaalloo akkasumas immoo allergii funyaanii yookaan allergiik raayinaayitisa jedhamu hordofeeti kan inni nama qabu. Vaayirasiinis ta'ee baakteeriyaan dhibee kana namatti fiduu danda'u. Saayinasoonni kun kan noormaalii qilleensaan guutamanii jiran kun yoo infekshinii godhatan mallattoo akkamii namatti fidu jennee ilaalle kan jalqabaa nama qufaasisuudha. Akkasumas funyaan furriidhaan cufamuu, dhagna gubaa, furrii qofa osoo hin ta'in dhangala'aan furdaa kan akka malaa funyaan keessaa gad yaa'uu, dhukkubbii mataa fi fuullii ta'uu, akkasumas foolii yookaan hafuura keenya jijjiiruu, hafuura badaa namatti fiduu, ilkaan dhukkubuu, miirri waa fuunfachuu fi dhandhamuu jijjiiramuu akkasumas yeroo rafuu kurruufuu fi kursuu yookaan snooring jedhamu jiraachuun mallattoo isaanii keessaa kanneen gurguddoodha. Mallattooleen kun yoo nu mudatan yookaan yoo nurratti mul'atan yookaan saayinasiin keenya yoo infekshinii godhate manumatti akkamiin of gargaaruu dandeenya jennee ilaalle guyyaatti bishaan sirriitti dhuguudha. Bishaan gahaa liitira 2 ol dhuguu akkasumas shaayii jinjibila of keessaa qabu dhuguu. Bishaan ashaboo yookaan soogiddaatti godhuun erga ho'ifamee afaan ittiin lulluqqachuu, ho'ifamee erga qabbanaa'e jechuudha. Bishaan ashaboo waliin danfee erga qabbanaa'e booda afaan ittiin lulluqqachuu. Nyaata furrii burqisiisan kan akka chookoleetii, hanqaaquu fi nyaata sukkaara of keessaa qaburraa of qusachuu. Kana malees zayita baargamoo yookaan baarzaafii baala isaa haa ta'u zayita isaa baarzaafii bishaan ho'eetti naquudhaan hurka bishaan ho'aa kanarraa hurka achirraa ba'uun ittiin of taaxxanuudha namoonni hedduun hurka bishaan baala barzaafii danfee bishaan danfetti barzaafii yookaan daakuusaa yookaan zayita isaatti daballee hurka achirraa ba'uun hurka sana gara keessaatti arganu yookaan foolii fuudhuu ittiin of fuluu jechuudha. Hurka sanaan of fuluun amma ta'e furmaatanii fida. Kana malees nyaata asii gaditti eeraman nyaachuun kanneen akka qullubbii adii, nyaata barbaree qabu nyaachuu, anaanaasii, fuduraalee adda addaa soorachuu, qurxummii soorachuu isaan kun akka furmaataatti ni gargaaru. Akkasumas nyaata namatti hammeessan kanneen armaan olitti jedhanii dabalata kanneen akka daabboo, paastaa, aannan kan kana fakkaatan nyaachuu dhiisuudha. Erga akkas goonee manatti ittiin of gargaarree yoomi kan nuti mana yaalaa dhaquu qabnu jennee ilaalle kan jalqabaa mallattooleen kunneen guyyaa 10 ol yoo nurra ture. Ho'i qaamaa cimaan yoo jiraate, qaamni keenya ho'ina qaamaa cimaa yoo qabaate, erga xiqqoo nutti fooyya'e yookaan immoo osoo hin fooyya'in mallattooleen kunniin jechuudha yoo cimaa dhufan, ho'i xiqqoo ture guyyaa itti aanu yoo cimaa dhufe, mataa dhukkubbiin xiqqoo ture yoo cimaa dhufe, mallattooleen kun cimaa deemnaan guyyaatti guyyaatti infekshinii saayinasii kana kan fide baakteeriyaa ta'uu mala, vaayirasii ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef, baakteeriyaa taanaan immoo yaala barbaada waan ta'eef mallattooleen kun dabalaa deemnaan yookaan ho'i qaamaa cimaan yoo jiraate yookaan mallattoon kun dabaluu dhiisus guyyaa 10 ol yoo nurra ture mana yaalaa deemuun qorannoof yaala taasisuun dirqamadha. Kana malees infekshiniin saayinasii gara ijaa fi gara sammuu yoo deeme
naannoo ijaa madeessu akkasumas mataa dhukkubbii cimaa hanga of wallaalchisuu fiduu mala waan ta'eef mallattoon akkasii fi kanneen biroo adda ta'an jiraannaan mana yaalaa deemuun barbaachisaadha. Akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya? Akka dhibee kanaaf hin qabamne, akka dhibee kanaaf hin saaxilamne gochuuf maal gochuu qabna jennee ilaalle kan jalqabaa harka keenya yeroo yeroon dhiqachuudha. Vaayirasii fi baakteeriyaan dhibee kana fidan yeroo hedduu harka tuttuqqee harkaadhaan daddarbuun akkasumas nama utaalloon qabeerraa fagaachuu yookaan maaskii fayyadamuu yoo allerjii funyaanii yoo qabaanne immoo osoo nurra hin turiin furmaata itti barbaadu, dawaa adda addaa itti barbaadu akkasumas tamboo aarsuu dhiisuuf kan kana fakkaatu gochuudhaan akka dhibeen kun hin qabne gochuu dandeenya. Galatooma turtii gaarii.